بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجفتوتا في كبجمتوتا هردوتوتا كين سجنتا كين فتوى تربان تربانين أرومو دعوة توبرت كبنيس نفديان هدس كبنيس نفديان نجر سجنتا كين كفتوى وياه الراق غافة تربا جاء لما بركم تقفل إبا فوري ففرطمي لما هجرة sagantaa afuraffaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga dhumaatitti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Sagantaa keenya kan guyyaa har'aa irratti sheekii keenya Sheek Gazaalii Haaji Xaahaa waamicha keenya dhagaanii bakka kanatti nu dhufuu isaaniitiif galatoomaa jechaani. Sheek, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Duraan dursee waamicha keenya dhageettanii bakka kanatti nu dhufuu keessaniif galatoomaa isiniin jechaa. Inshaallah osoo sagantaa fatwaatitti hin seenin sagantaa dura dhaamsa yoo qabaattan carraa isinii kenna, itti nu dhiyaadha. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبجمتوتا أردفتوتا كإنا كطلابا كدعاتا كمشايخا كسر جرت مرت كيسنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرتنتي نقا ربي تيفتي كيسا كيسا جرادا إسنين ججا سنتان سودان وري وان كانان تابتنس ربي جزا سني هاديبيو. بارك الله فيكم. ربي ميزان حسنا كيسا تسني فاقل ميسو أقسم سوري سرتي دياتني وان خيري داتي تشاركتني اللي warra ajrii waan dalagee kana argatu numara rabbi haa taasisu jecha. Sanitti aansuudhaan ilmi namaa kun duniyaa tana keessatti mokkoramaadha. Akkuma rabbiin aayata isaa keessatti jedhu, eega kullu nafsin zaa'iqatul mawti jedhe booda wanabluukum bisharri wal khayri fitnaa jedha. Isin mokkorra jedha duniyaa tana keessatti bil khayri washarri. خيري دان اللي شرين اللي مكرما نمني دبي دان مكرما فقري دبانسني مكرما علم ابو دان اللي مكرما مكران تكالما متي كنمني تين مكرم الدنيا تنا كيستي لولان اللي ومرانو اكو مثلا خيري دان اللي اسم مكرج خيري انما مكرون كم يوجدان يو فياسي كنه كن اللي مكريدا فياتي تنا كيستي هم ربين سي كنه تنا مالين دلای دچو رغا فتمتا اكو مثلا يو دنيا سي كنه اللي يو علمان سي كنه اللي كن مرتنو تخيري كن اللي مكريدا اما كنا تنا ربتنا كنه جچو بيته ربي سنغلتون فته شكري اسابوته سننغلتا غدا ربي كبير ارغتا يو اكسته باته فالله سنيته امو كنلين خيرين كنلين مكرم نمتي تهججا. آخر آية مال جتي وإلينا ترجعون جتي أسوق التنجج وفان كينتي سلا أسوق التني دنيا تنكيستي أكفي تنتهى اسم مكرا اسنتهمني خيري دان اللي وان غاري دان اللي مكرمتني وان قلبي نما جبتون اللي أكما ريبو تاكين دي بيت هيتي وان براتو تهيتي لولا تهيتي كم مقرمتني سنتي همني دنيا تنا كيستي أكما جراتني تو جراتن أنا قلتهم فتني جراتنس شكريك يوالالتني جراتنس فإلينا ترجعون يجا أسو ديبتن غرما كينا قفا ديبين كيسان جدا غرما كينا قف كيت ديبي أن كبيران جرو غري ديبي أن غرما كينا قفا جدا كوني مالي صداتشي سودا ماري eegawaan ittiin mokkoramte kana beeyte waan rabbiin ittiin nama mokkoru kana martinuu yoo sitti tolee akka gaarii jiraattellee mokkorriidha shukrii rabbii godhamoon godhu jecha na mokkoruufi jechuu eega beeyte ati gara rabbii keetiitti deebi'uu barbaachisa. Garuu shayxaanni karaa mara keessa waan ta'uuf itti naman dhiisu. ابن القيم رحمة الله عليه كتاب ساني كيستي ويتا مداخل شيطانا دبتان كرا شيطان نمت إنسان ويتدبتان واسدج أن كران شيطان نمت إنسان قدان واسدج أن واسدين سنجلا كانم نتقل لبهون دندين
karaan guddaan shayxaanii namatti hin seenu akka tafsiilaatitti yoo heddummeessan tokko lamaa miti karaan gugurdaan shayxaanni karaan nama dabarsee namni ittiin halaakamee jedhe waa sadihi san eeggadhaa jedha tokkoffaan al-ghafla namni uf dagateetuma maaliif uumameellee dagatee rabbiin maalitti na ajaje maalirraa na dhooggeellee dagatee mas'uuliyyummaa maaltu narra jira jechuu itti gaafatama maalii qaba jechuullee namni kun dagatee akkanumatti jiraatudha. Kuni isa tokko. Inni lammata wanni namni ittiin dagame ash-shahawaat homa lubbuun feetu waan lubbuun isaa feetu jala deemuudha ka shayxaanni karaan inni namatti hin seenu. Inni sadaffaadha al-ghadabu dallansuudha jedhan karaa sadeen kana jedhan karaan guddaan shayxaanni namatti hin seene karaa haqaa kanarraa itti nama jallise karaa guddaa karaan sadeen kana jedhan karaan guddaan ghafla awwalaa sayyoo fudhannee isa tokkoffaadha. Duniyaa tana keessatti akkuma beektan marti keessanuu bakka jirtanitti ka dhiiraa ka dubartii ka xiqqaa ka guddaa waa'ee duniyaa tana ima yaada isii tana ima sirreeffata biyyatti illee waa godhatee bakka jirutti illee waa guduunfateet waa ol kaayata duniyaa tana keessaaf isii keessaa hin deema jechuu kana ammoo irraanfate haadhihi al-ghafla keessaa deema yoo haga ardhaa dabarfadhe tana akhiratti itti oole malee duniyaa walitti qabe kana warrumana dhaalutti hafti jechuu kana jalaa fuudhe rabbiin shayxaan illee kana hin dagachiise hawwima isii mi'ama isii walitti qabuu isii halaalaa walitti qabina haraamaa walitti qabina walitti qabuu isii malee dhiisee biraa deema jechuu fi guyyaa qiyaamaa xiqqoo isiiti mithqaala darraa irraallee waan xiqqeennarraa haga mixii irraallee hin gaafatama jecha eessaa fuudhee illee hin gaafatama eessatti baasee illee hin gaafatama jecha kana hin dagachiise. Ghaflaan kuni tokko lamaa miti haadha abbaa rabbiin khaddamuu isaanii sirra kaahee gariin eega biraa deeme haadhama abbaa sanillee ni dagate abbaallee quban qabu haadhallee quban qabu yoo warra biraa uf biraa qabaate warra biyyatti dhiisee fi ilmaan biyyatti dhiisee ilmaan ufii sanillee quban qabu obboleeyyan ufiillee quban qabu masjida duraan itti salaatuu fi mashaayikaa fi tahfiiza halaqaata qur'aanaa achitti dhiisee biraa deeme sanillee quban qabu ghaflaa jechuun kanuma jecha waan silaa yaadatuun barbaachisu kana dagateetuma akkanumatti nyaatee dhugee jiraatee bobba'ee ganama illee dalagamatti bobba'ee galgala galee rafee borullee sanumatti deebii akkanumatti jiraatu kana mas'uuliyyummaa irra jirtu kana dagate yoo ilmaan isaa biyya jiraatte ilmaan kiyya kun maalirra jiran jechuu nam hagamtu beeka inni biyya maalitti jira hagam beeka intalti dubartii maalitti jirti akkam beeka maal uffatti maal nyaatti akkamit jiraatti jecha namni waan kana akka gaaritti hubatee beeku haga gabaabaadha akkuma beeytan kana nama haga gabaabaati namni waan kana jala deemee hordofu duuba akkuma san kuni tokko lamaa miti daguu tana akkan dagamne warra biyya jirullee akkan daganne waan asii keessa jirtanillee akkan daganne duniyaa tana asirraa deemna jechaallee akkan daganne inni sanitti aanu ash-shahawaat wanni lubbuun namaa feetu takkaa lamaa miti waan ijaan laaltu ni feeti waan gurraan dhageeffattu ni feeti waan garatti gadi nyaattu ni feeti waan dhiiraaf dubartii walitti hajamtuuf ni feeti wanni kun marti shahawaata duniyaati fedhii duniyaa kana rabbiin zujjina linnaasi hubbu shahawaati min annisaa'i walbaniina walqanaaxiiri almuqanxaraa jedheen waan silaa nuti isiidhaaf waan mara daganne kana hunda rabbiin keessa kenna beeku nurraa haasawu ilma namaa kanatti bareechifame jedheet shahawaanni fedhii waan lubbuun isaanii feetu kana sanumatti qanani'anii waan biraa dagatuun kun isaanitti bareechifame jedheet rabbiin irraa nuuf haasawa kana tafsiilli isaa dheeraadha dhugamatti yoo gadi qabanii haasawan yoo gadi qabanii laalan dalagaa ufii keessa jirruun yoo walitti qabnee laalle shahawaata kana jaalatee namni
akhiraa dagatuun waan guyyaa adii wal nama hin gaafachiifne tokko. Namni waan silaa sirbaatii fi waan bu'aa duniyaa fi akhiratti isaan qabne sa'a dheeraa ka ala deemee dalagullee gurratti kaayatee ka maxbaxa dalagullee gurratti kaayatee sa'a dheeraa sa'a tokko sa'a lama yoo sa'a 3 4 5 hin tahin sa'a dheeraa waan biraa dhaggeeffateetuma qalbii uf goggoysuu danda'u waan qalbii isa jiisaa daqiiqaa 10 daqiiqaa 20 dhaggeeffatuu hin danda'u. Mi'a sumarraa uf laali qalbii ta'e. Qalbiin teetun sirrii jirti moo sirrii hin jirtu mi'a sumarraa uf laali dhiyoo tanallee dubbannee jirra. Hagam gorsa dhaggeeffatuu dandeetta. Hagam waan kheyriidha quraana dhaggeeffatuu dandeetta. Hagam zikrii rabbii godhuu dandeetta irra teette. Waan biraa ammoo televiziyoona dura hagam taa'uu dandeetta. Kuni waan lubbuun feetu kana namni hin dadhabu. Guyyaallee itti oolee ittillee bulu. Nama tokko dhiyoo matana asumatti namni daa'iin warra biyyaa ka Suudii wahii ka daawaa keessatti dubbatu abbaan ufiinatti hime jedhee dubbatu. Abbatu ufiinatti hime. Namtichuma waan kana dalageetu natti hime jedhu salaata zuhurii irraa bahee zuhurii booda jecha inni salaatuu fi salaatuu dhabuu isaallee hin himne shayini. Salaata irraa bahee jedhe salaata zuhurii boodarraa kaasee osoo uf hin beekin osoo waatsaappii fi feesbuukii olii gad oofu halkan illee bulee bari'ee zuhurii lammataa natti ga'ee jedhe. Ima dhageettan na fakkaata waan kana. Haga sa'a 24 osoo uf hin beekin waan kana garagalchuu malee garaa ufiillee dagate ibaadaa rabbiillee dagate fedhimmaa waan kanaa qofti isa qallabdee shaytaan isa dagachiisee sa'a 24 irra taa'ee waan kana dalage jara ja'a. Har'aan tana namni kun tawbatee gara masjidaatitti dhufe jechuudhaaf shayin irraa haasa'a. Duuba ati hoo akkam jirta yaa obboleessa kiyya yaa obboleettiitii ati ta dubartii hoo akkam jirta waan kana keessatti. Moo warruma akka ganama gurratti uf kaa'e sirba haga galgalaatitti sanuma dhaggeeffatee waan biraa quban qabne jajjabummaan kunillee sirraa deemuudhaaf jira. Bareedumni illee sirraa deemuudhaaf jira. Maqaan har'a bareedu kunillee janaaza jedhamuudhaaf jira. Harki atarra ufii utaaltuun fi humna atarra utaaltuun kun hafee namni si baatuudhaaf jira. Ati ka dhiiraallee ati ka dubartiillee uf hin dagatin. Kanaafu shahawaata waan lubbuun feetu ka ijaan laalan ka haraamaa tahina. Ka gurraan dhaggeeffatan waan haraamaa tahina, ka arrabaan dubbatan waan haraamaa ka lubbuun feetu tahina, akkuma san waan zinaa jedhamu waan karaa maleedhaan dubartitti ida'amu lubbuun feetu tahina, haraama nyaatuu lubbuun feetu tahina, waan akka farshoo ka rabbiin haraama godhe ka lubbuun dhuguu feetu kana tahina, waan lubbuun tee feetu tana dhiisiiti waan rabbiin fedhu dalage. Waan lubbuun tee feetu ofirraa achi kaayi. Maal dalaydare waan rabbiin fedhu dalagi. Waan rabbiin fedhu dalagutu si hoffolcha guyyaa qiyaamaadha. Wanni rabbiin fedhu maalire waan haraamaa ta rabbiin haramsirraa gorte ta halaalaa san dalagu. Inni sadaffaadha madaakhilli shayxaanaa dallansuudha jedhan. Namtichi yoo aare nama guddattillee bu'a, nama aalimaatittillee bu'a, haadha manaatiin illee walitti bu'a, ilmaan ufii dhaleen illee walitti bu'a. Yoo dallansuu kana uf qabuun dandahin koma fedhe dalaga jecha. Rasulatti dhufee namni sahaabaa tokko rasulatti dhufee sallallahu alaihi wasallam awsini yaa rasulallah yaa ergamaa rabbi mee dhaamsanaa dhaamaa jedheen. Rasuli sallallahu alaihi wasallam maal jedhaniin laa taqdab hin aarin jedhaniin. أما اللي تدبيتما نادا ما جده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب إن آرين جدني صدف اللي تدبنان إن آرين هندلنين جدني حديث كان العلماء نمتج دلن يكون أكنما مراتيتي دلن سونتني فورانا واني كان أبججة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ججون نمني بكا haala irratti aarisan irraa socho'uun
wudu'a godhachuun wanni kun marti waan isa qabbaneessu jettee wanni shari'aan itti ajajjeef dallansuu kana maaliifi shayxaanarraayi. Shayxaanatu akkasitti onneesitti godhee si bokoysee haga waan san caccabsitee balleessitutti si dhiisuun henne. Kanaafuu dallansuun wanni alaa seenee yoo haadha manaatiin homa xiqqoo arge wal lolan lolli kun bakka san illee ga'u qaata si xalaaqe jedheen. Borammoo achi deebi'eeti akkanatti aaree warraan akkana jedhee hukmiin sun maal ta'a jechaa gaafata. Daqiiqaa 5 gahuu hin danda'u wanni sun aariin sun irraa badde qaata nadaamatti deebi'e jechuudha. Kanaafuu madaakhilli shayxaanaa karaa sadeen kana jedhan Sheekh Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi ghaflaa uf nama dagachiisu homa lubbuun feete waan lubbuun barbaadde itti kennaniituma ta ijaan laalan tahinaa ta gurraan dhaggeeffatan tahinaa ta arrabaan dubbatan tahinaa homa lubbuun feetu fedhii isiif guutuu fi dallansuudhaa jedhan. Mee marti keetuuf itti deebii ilaali. Yoo lubbuu waan kana fuudhi yoo siin jette hagam uf qabuu dandeetta? Yoo waan kana hin jedhinii jecha kanarraa uf qabi yoo isiin siin jette hagam irraa uf qabuu dandeetta? Yoo isiin waan kana laali wanni kun haraamaa siin jette hagam lubbuu ta'e irraa qabuu dandeetta? Mee uf laali. Kanaafuu maarree shayxaanatu harkaasi qaba jecha. Nafsiyyaateettu harkaasi qaba. Inna nafsa la'ammaaratun bissuu lubbuun tun nama rabbiin rahmata godheef yoo taate malee hamtutti nama ajajji. Xabiyaan isiidhaa yoo quufte yoo itti tole gara jallinnaatitti deemti lubbuun. Kana ayata hedduutti itti qajeelcha. Kanaafuu baarakallahu fiikum rabbi barakaa isinii haa godhu. Wanni asirratti waan mara deddeebisanii dubbataniif akkuma qur'aanni waan tokko marraa meeqa deebise qalbiin namaa tuni akka dhagaati jabaatti. Numaa dhagaa sanirra jabaatti ilmi namaa kun dhagaa kanarraa ka sodaa rabbiitiif gaaraa ka'utu jira. Qalbiin namaa dhagaa sanirra jajjaba jechuudhaaf usluuba adda addaatiin waamicha adda addaatiin karaa adda addaatiin shari'aan qur'aana kana keessatti marraa meeqatam irra deebite karaa khayriititti nama waamti karaa hamtuu irraa nama dhoggiti. Maaliifi guyyaa keessa heddumina keessa deddeebiina keessa nama kana itti athareetuma wanni kun nama kanatti qalbii tana keessa gadi bu'ee qalbii isaa tana jiise qalbiin isaatu rabbii ufii sodaatte waa gara rabbiititti deebi'ina waa tawbatina jechaadhaa fi waan sadeen kana baarakallahu fiikum haa eeggannu. Hagam ammoo wanni sadeen kun nutti jirti waan itti gaafatama qabu keessatti an hagam uf dagadhee jira jechuu kana mee namuutu uf hisaaba. Ammas waan lubbuun tiyya feetu hagam irraa uf dhogguu danda'a jecha waan haraama tahe kanallee irratti uf laala. Dallansuu keessatti hagam uf qabuu danda'a jechuu kanallee uf laala. Rabbi nu haa laaffisu karaa khayrii irra rabbi nu haa kaahu hamtuu rabbi nurraa haa qabu. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. رب سن الرحى جالته نتس نمر رقية رب نها تايسو ورسا باي فايدة قبو لقيفنه ورفية رب نها تايسو اتان سوران قام قافي كينات سينا Oromoo Daawwaa Toob subscribe gochuu hin dagatin asumaan dhaamsa kennaa. Gaafiin tokkoffaan obboleettiin teenya takka akkana jedhu. Waan akka qalamaa mataa fi qeensarratti dibatan kana shari'aa keessatti akkamii jettu baarakallahu fiikum. Bismillahi irrahmaani irrahiim. Waan qalamii jedhamu kana waan halluu jedhamu akkuma ta'e haa ta'u. A'adaa'a qaama silaa wuduuni irratti godhamu keessatti yoo katahu taate shartii qaba. Awwala wanni godhatan sun illee shartiidha qaba. Shartiin inni qabu maali? Tokkoffaa wanni godhatan sun wanni ufitti godhan sun waan xaahiraa tahuudha. Najisa kan tahin waan xaahiraa tahuudha. Wanni qalamiin sun irraa godhame sun waan xaahira tahuudha kan najisan tahin. Yoo najisa tahe godhatuun hin tahu. Najisa irraa qulqullaa'uu barbaachisa namni islaama ta'e tokko waan najisaa tahuu dhabee waan xaahiraa tahuudha wanni sun. Inni lammata bakki itti godhatan kuni akka amma gaafatametti qeensaa fi takkaahuu kotteedhaa fi rifeensa mataadhaati. Rifeensi mataallee bakka wudu'aaf itti hajamamu
وامسحوا برؤوسكم كربين جدي القرآن ساكي ساتي دبته متى كوجيسا نمني وضوء قرأتن متى كان كوجيسو قب أكت كوجيس الرسول نبرسيسني درا كان الراكاسني هذا دوبات اتك نبرسيسن سني ويتكان ماري بك وضون اتكود أمو رفنسي متى راكن akkuma san qeensi harkaa tahina kamiilaa tahina bakki kotteen irra jirtulleen martinuu a'daa wudu'aa keessa jirti waan a'daa wudu'aa keessa jiru keessatti eega xaahira tahe booda wanni sharxiin laalamu maali waan hajmii takkaahuu zaata qabu akka hapheetitti kanamatti maxxanu tahuu dhabuudha wanni sun waan akka qibaatii takkaahuu akka dhadhaa akka zeeyitii waan qaamni gadi dhugu yoo tahe omaan qabu waan qaamni gadi dhugu waan wayta itti dhayan qaama san irratti dhayamu qaamatti maxxanu ka wayta kaasan irraa akka wannootitti qoshoramee irraa ka'uu dandahu yoo ka akkasii taate a'daa'a wudu'aa keessatti godhatuun hin tahu maaliif hin taane wudu'a keessatti bishaan ba'aadha bakka wudu'aa san bakka silaa dhiquun barbaachisu san kottee san bishaan tuquu barbaachisa wudu'a keessattii fi nafa dhiqatiinsa keessatti illee qaama sanitti bishaan gahuudhatu barbaachisa maarree wanni kun yoo ka qaamatti bishaan gahuu dhooggu taate zaata qabaatee godhatuun isaa dhooggaadha yoo xaahira tahee gosa qaamatti maxxanee ka qaaman dhoysine kama dibataniituma akkuma dhadhaa wayta dibatan qaamni dhugu kana yoo taate homaan qabu sadaffaan shartii waan matatti godhataniifi kana irraa laalamu kaafiraatatti nama fakkeessuu dhabuudha yoo kaafiratti ka fakkeessullee taate aadaa kaafiratti hallanyooytu yoo taate keessattuu wanni akkasii zaman irraa kana keessatti wanni jiru tokko lamaa miti waan san yoo amantiidhaaf waan amantii isaanitti rarra'uuf isaan ka akkas godhatan taate amantitti waan rarra'uuf yoo ka godhatamu taate waan akkasii godhatuun hin tahu yoo ka isaanitti sifa isaanitti hallanyooytu taate illee ka namni islaamaan godhanne waan akkasiillee yoo taate godhatuun hin tahu man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum jaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni ummata kaafiraatitti fakkaate isaanumarraa jedhan kanaafu yoo ka isaanitti hin fakkaanne tahe yoo wanni sun xaahira tahe waan bishaan nafa dhiqatanii fi bishaan wudu'aallee qaamatti gahuu kan dhoggine yoo tahe ni bakka yoo kana ka tahu taate hin bakka'uu jechuu baarakallahu fiikum beekumsi kama rabbii kennaati جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنرى عجلته نتصور الرافع دم ربنا هاتايسو غافل لما فاكنت لفين غوتو تكينا نهاوران تو يعني كاكاچون شركي دمو شركتنا منجسو namni tokko hin kakadha yoo jedhe hin kakadha jedhee kakatuudhaaf yoo lafaa ka'e awwala rabbiin malee waan biraatiin kakatuun hin ta'u lammata yoo dhugaa taate malee dharaan kakatuunis hin ta'u rabbiin kakata dhugaa irratti kakata yoo rabbiin isaaf kakatamellee ni dhuga oomsa akkana seerri islaamaa ka jiru kanaafuu rasuuli sallallahu alaihi wasallam dur ummanni arabaa abbootii ufiitiin kakata abbaadhaan kakatutu jira abbaan kakatu hin dhooggan rasuuli sallallahu alaihi wasallam nama kakatu tokko ummanni arabaa yeroo dursan abbootii ufiitii fi haadhaa fi abbaan kakatanii رسول صلى الله عليه وسلم مال جداني لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم أباك سنين اللين ككتنا هارتي سنين اللين ككتنا جاني الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا نمني ككتته فليحلف بالله ربي هاككتو جانين نمني ككتته ربي هاككتو أبوتك سنين اللين ككتنا هادان اللين ككتنا yoo rabbiin kan kakanne taate cal'isaa jedhaniin ow wa illaa falyasmut yoo akkas hin tahin haa cal'isuu jedhaniin hadiisa biraa keessatti man halafa bigayrillah namni waan rabbiin malee jiruun kakate faqad kafara ow ashraka takkaa kafare takkaammoo rabbitti shariika godhe waahila rabbitti godhe jedhaniin duuba kanarraa wanni fuudhamu maali haadha abbaa tahina
haadha abbaa tahina san bira dabree ka'abaayyuu tahina mataa rasuulaatu sallallahu alaihi wasallam tahina rasuulli ka jedhan namni ka kakatu tahe rabbiin haa kakatu jedhan yookaan haa cal'isuu jedhan anaanuu kakadhaan jenne rasuulaanillee kakatuun hin tahu ka'abaanillee kakatuun hin tahu akkuma san ammas haadha abbaanillee kakatuun hin tahu waan biraatiinillee kakatuun hin tahu waan rabbi malee jiruun kakatuun hin tahu maaliif dhoggame waan rabbi malee jiruun kakatuun waan kakataniin kanatu al-mu'azzamu fi nafsi waan lubbuu keessatti daangaa malee guddiftu tokkoon kakatta malee akkanumaan homa argiteen hin kakattu ta'aziima ka haqa godhatu rabbii tokkocha malee hin jiru rabbii tokkocha san dhiiftee waan biraatiin kakatuun hin tahu shirkitti nama geessa yookaan kufritti nama geessa yoo namtichi wanni sun ta'afiira qabdi jechuu ka yaadu taate millaa keessaayyuu ni ba'a jechuutu jira yoo ammoo mujarraduma ittiin kakatuudha yoo kana ka'oo ta'u taate kufran duuna kufrii warri jedhelleen ulamaa irraa ni jiranii garuu rabbiin malee kakatuun haraama shar'an hin baqqa'uu jechuu baarakallahu fiikum beekumsi kama rabbii kennaati. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافنتين أكنا يتي رمضان كيس إبه حساسية وان قبوف بكاك فيدما صومن كي يأكمي namni tokko yoo dhibeedhaaf waan tokkotti hajame wanni sun yoo ka sooma balleessu taate rakkoo yoo isa itti geessite waan san fayyadateetuma sooma san qadaa baasa ramadaana keessa namni dhibamee dhibee saniif soomu yoo dadhabe waan silaa itti hajame san godhatee nyaatee dhugeetuma waan silaa dawaaf barbaadu san illee fudhatee eega sanii qadaa baasa sooma san bakaaka rabbiidhaaf godhatamu kana ulamaani zamana isaanuu kun ammoo irratti wal dhabanii warri gariin hin balleessu gara kokkeetitti wanni gadi gahu yoo nisbaa xiqqoo taate malee wanni garatti gadi gahu hin jiru sooman balleessu warri jedhani jira warri soomani balleessa jedhellee ni jira maal ilaalchi isaanii waan dawaa godhataniin kanatu gosa lama isatu gosa lama tokko oksijiinuma qofa oksijiinuma hawama ofitti afuufta afaanuma kanatti ufa afuufta waan takkaa funyaanitti ufa afuufta irra guddaa afaanitti ufa afuufanii ka rabbuidhaa kana afaanitti oksijiina sayyoo ufa afuufte oksijiinni kun akkuma nama wayta wudu'a godhatu afaan lulluuqateeti ree gadi liqimsanii wanni gadi dhugamu hin jirtu wanni garatti gad dabru hin jirtu sanii waliin karaa qilleensaa hawaa ri'a gara sombaatitti deema kuni waan gara nyaataatii miti nyaatan taane dhugaatiin taane hin balleessuu jedhan warri gariin ammoo naw'ii lammataa yoo ka ta'u taate Sheekh Nusaymiin faa akkana jedhan baarakallahu fiikum yoo naw'ii boodaraattu jira akka harceeti ka akka harceedhaa kun zaata qaba yoo isa kana afaanitti kana qattu taate kuni gattara jedhan nisbaan gattaru guddatuun isaanii mala jedhan kanaaf jecha yoo ka boodaraadhaa taate hin balleessu yoo ka boodaraadhaa taate ni balleessa intabihu yoo ka boodaraa ka harceedhaa taate ni balleessa yoo ka oksijiina hafuuruma qofa ofitti afuufan san taate sun irra hedduun ulamaa hin balleessu saniif jecha sooma waan qadaa baasaniif hin qabuu jedhan walakin ammoo yoo ka harceedhaa san taate ni balleessaa san sooma haga sabawaan san dawaa san godhattee cabsitee qadaa baaftii jechuu baarakallahu fiikum beekumsi kama rabbii kennaati. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنرى هجالته قافتان كينا تقوى أكنا يلي قمان نما مكينا دينغة دواميدو شرعت أكمت بافا مايا namni tokko yoo beekaadhaan ajjeefame takka yoo akka tasaa tahee akkuma tasaa itti khata'aan dogoggoraan ajjeefame gara marattu gumaan isaa kafalamuudha qaba akka diyaatitti gara lachittu yoo warri dhiise malee gumaan ni kafalama amdii fi khata'ani wanni addaan jiru warri nuu haa ajjeefamu yoo jedhan gaafa beekaadhaa
akka shari'aatitti nama san ajjeefatuu ni danda'anii shari'aan ni ajjeeftiif jechuudha. Yoo ammoo khaxaa taate duuti sun irra hin jirtu gumaa kafaluu irra jira. Gara lachittuu gumaan ni jira jecha. Wayita akkana tahu murtii asirraa akkana taha jedhanii murtii takkitti wanni kennan hin jirtu. Baarakallahu fiikum. Dura galteen sun akkamitti galte jecha warra murteessu jira. Warri tiraafikiidha jechuudha. Warri muruura jedhamu kuni. Jarri kun laalee yoo balleessaan namticha dhawamee fi kadhaye jiddutti walqixa ka tahu taate balleessaan intabihu nuqxaa tana keessatti namni dhahee fi namni dhahame balleessaan keessa walqixa jedhamee yoo ka irratti muramu taate gumaa jarri lachuu ni kafalti. Gumaan gaala 100 gaala 100 kana eega balleessaan gara keessa atillee daangaa dabarte walqixa persentiin badii keessanii walqixa yoo jedhameen dhibbantaan badii keessanii walqixa yoo jedhameen 50 kafalan akka diyaatitti. Kaffaaraa hoo kaffaaraa jarri martinuu adda addaan ofirraa baasa. Kaffaaraa ofirraa baasa. Namni nama ajjeese kun kaffaarallee qaba gumaallee qaba. Gumaan waan warra namni irraa du'e saniif kennamu kuni hasaba murtiin achi godhamteetti. Badiin kanama tokkoo qofa yoo jedhame isumarra jira. Yoo badiin kanamticha dhawamee sanirrallee ka jedhamu taate akkaataa itti murtiin sun godhame irratti ilaalameeti gumaan qoodama jecha. Parsantii 50 tahuu 75 tahuu akka itti badiin sun laalamee itti murtaa'e irratti gumaan murtaa'a. Walaakin gumaan nama tokko gaala 100 akka shari'aatitti. Inni lammata kaffaaraan al-kaffaaratu laa tatajazza. Kaffaaraan addaan hin qoodamtu. Akka reefuu gumaa addaan qoodatan san ji'a tokko hin soomaatii ji'a tokko soomi jechuun hin ta'u. Takka gabra biliseessanii gabra ammaan tana waan hin jirreef sooma ji'a 2 walitti dhaabanii soomanii sooma kana yoo dhibbantaan jaraa balleessaa keessatti jarri lachuu walqixa itti murtaa'e atilleen 50 si balleesse yoo jedhameen guma 50 walitti fuudhanii ofirraa kennan sooma jarri lachuu adduma addaan ji'a 2 sooma jechaa ji'a 2 walitti dhaabanii soomanii kuni murtiin isaa eessa taharee mahakamaa fi warra waan san mubaashira tahee waan san laalee badii san akka itti murtooytetti achirraa laalamee gumaan bahaa jechuu. Baarakallahu fiikum. Beekumsi kama rabbii kennaati. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنر حاجالته غافتان كene tokko akkana jedha dhaabbatanii fincaa'uun shar'itti akkamii jedha. Dhaabatanii fincaa'uu hukmiin isaa awwalan maaliif dhaabatee fincaa'utti gahe jechuutu ilaalama. Tokkoffaa dhaabatanii fincaa'uudhaaf dhaabatatti wanni nama geesse sun haajaan dhaabatatti nama geessite jiraatu. Asliin namni gattaa'eetuma fincaa'e. Ka dubbataa jirru ka dhiiraati. Amma kasan caalu namummaan dhiiran tahinuu amma dhaabannee gara fincooyina jechuutitti deemaa jira. Kunillee alaamama qiyaamaati. Alaa kulli haal wanni barbaachisu ilmi namaa kun xahaaraa isa barbaachisa. Ilmi dhiiraa xahaaraa isa barbaachisa. Ilmi dubartiilleen xahaaraa isii barbaachisa. Xahaaraan dirqama nama hundarraayyuu. Xahaaraan dirqama nama hundarra. Waan kana taheef xahaaraa kana keessatti wanni barbaachisu maalire? Fincaan kanarraa qulqullaa'uu waan barbaachisuuf tokkoffaa dhaabatanii fincaa'utti hajaan nama geessuudha. Lammata natti hin faca'u jechuu san abdii godhuudha. Natti hin faca'u. Fincaan kun natti hin faca'u jechuu amanuudha. Yoo qilleensi jiraatee ka fincaan sun itti faca'u taate hin tahu dhaabatanii fincaa'u. Maaliifi uf najiseessa. Yoo ka uf najiseessu taate kana qaama maraa fi huccuu mara dhiqutti isa geessa jecha. Baarakallahu fiikum. Kanaaf jecha sadaffaa ammoo awraan kashafamuu dhabuudha. Akka fincaa'u sanitti dhaabatee jechuudha. Namni arguu dhabuudha. Ammas waan kana keessa wayitti dayeeffatee yoo ka jedhu taate himata haa jedha yoo ulaagaan amma haasoyni kun guutame. Maalii gaaf tokko Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ataa subaaxata qawmin fabaala qaa'iman. Rasuulli gaaf tokko
subaaxata qawmi subaaxaa jechuun kun bakka dikeetti darbanii asilitti gattaa'uun namatti hin tolu bakka gattaa'uun namatti tolu miti yoo gattaa'an sadiirra najibni huccuu fi kana nama tuqa waan akkasii san dhufanii rasuulli gaaf tokko dhaabatanii fincaan jechuutu jira hadiisa sayya keessatti kanaaf jecha walumatti qabatti yoo hajaan itti jiraattee najibni kun kanamatti hin facaane taate dhaabatanii fincaa'uu ni mata irra najisa kanarraa qulqullaa'uun kun dirqama tahuu kana rasuulli gaaf tokko sallallahu alaihi wasallam qabrii irra dabraniit wayta qabrii irra dabran maal argan nama lama warra qabrii tanaa gubamaa jira jaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam ummanni abbaan qabrii tana lamaaniitu gubataa jira wamaa yu'adhabaani fi kabiir waan silaa irraatiifamuun guddaa ta'e tokko keessatti illee gubamaan jirani tokkoon isaanii namiimaadhaan deemaa tokko ammoo fincaanirraan qulqullooyne jedhan hagana dubbiin jajjabaat ofirra fincaa'aa deemuun hin tahu jechuun najisa kana ofitti dhiisuun hin tahu jechuun guyyaa qiyama qabrii keessatti azaabni tokko irra jabaan najisa kana nama ofirraa qulqulleessuu dhabetti argama jechaadha qabrii keessatti kanaaf maarree irraa qulqullaahuun akka inni namatti hin facaanetti ofirraa taa'ee namni akka najibni kun isan tuynetti fincaa'uun barbaachisaadha jechaadha akka azaabni qabrii sun isan mudan akkana fakkaata deebisaan isaa جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافتان تقوكنا يا مرتين يوكان حكمين التهيات كيست قوة سوچوس وأكمي جرى شرعي نمني صلاة تشهد كيست وإذا أشهد أن لا إله إلا الله يلي بك سنت سوچوس سنادا بك تشهد سنت جاتكم ربي قبا مسبحا جرى مخنان قبا تسبيح تينغودان قبا قدت آنو خنان أكيكون تقچما ربي سنادا رسول صلى الله عليه وسلم صلاة كيستي نسوچوسني يدعو بها اتين كرتن جچولر نجرا بك دعائي في بك شهادة تشهد أشهد أن لا إله إلا الله جران سنتي سوچوسون سنادا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافتان كنا تقوكنا يا قراتم فاتحة نما دوبان هل أترت واجب موصولنا رايا قراتم فاتحة نما هن صلاة جد مررت درقما إمامة هنا مأمومة هنا منفرد نما قبعة صلاة تهنا نما صلاة فرض إلى صلاة تهنا نما صلاة سنة صلاة تهنا صلاة هندك ستي فاتحة قرأوا نما هندر راهو درقما لأن النبي صلى الله عليه وسلم إرجما ربي أكجران لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نما فاتحة الكتاب إن قرأني ركان سن إلا قام تجان ركان إسين كي سنجر سلان ركان إسين كي سنجر سن إلا وموجج كناف ججة فاتحان صلاة سنة واجبة كي ست اللين هفتو إماما في مأموما في نما قبا صلاة الرالين هفتو بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافين كي نسألوا namni maanaa ban abjuu argee bishaan irraa bahe in dhiqatamoo hin waddaat manaama keessatti ihtilaamni manaama keessatti yoo waa argee bishaan irraa bahuun argame qaama dhiqatuulleen dirqama wudu'a godhatuulleen akkasuma dirqama qaama dhiqatuunis dirqama kan manaama keessatti hirriba waa argee sabasaniin bishaan irraa bahe zaata manaama san keessatti dalagaa arguu baatu dalagaa arguun shartii miti dalagaallee arguu baatu ganam wayta ka'e yoo ka ofirratti argu taate bishaan kana yoo ofirratti argu taate dhiqatiinsi itti wajjaba yoo manaamaan kawaa dalagu arge yoo ammoo wayta ka'u homaa bishaan ka isarraan bahin taate homaa dhiqatiinsi itti wajjabu walaakin yoo bishaan irraa bahee argame bishaan yoo irraa bahe nafa dhiqatuun waajiba waan karaa lamaaniin bahe uduun illee osoo uduu godhatee illee karafu taate hirribni illee uduu hin balleessaan dubbii tokko tahe osoo hirribni isaatu khafiifa taate hirriba khafiifa keessatti ka uduuni keessatti hin banne jechuu lamaani dubbatu isaan keessatti illee osoo ka ihtilaam argu taate sabiilayni waa irraa baani uduun isaa illee bade uduu illee ni godhata qaamallee ni dhiqataa jecha baarakallahu fiikum
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنر عجالته سجنتا كنا كفتوى كويها الراه أسمرت قولنا سجنتا بروتين هنگا ولت ديبنوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.